Hadato ayiyo abako abiyo Kuleya nambayo Sitan himaya wakayo Hadato ayiyo abako abiyo Kuleya nambayo Sitan himaya wakayo Ya jubiya warma Hajitana morma Akamin obseturai Wakayo mudafra namicha na hojjechiisu kaappoo keenyatu bishaan fidii naan jedha. Ammallee gaara gabbu'een bishaan fide. Lammata bishaan fidii naan jedhe. Ammallee nin bu'e. Sadaffaa bishaan fidii naan jedha. Aan jedhe amma bishaan fiduu hin danda'u. Dadhabee. Tarii durba kanatu na wajjin kokkofla natti fakkaata. Ani hin beretin beeku. Inni kun kana jibbee natti fakkaata. Ifidda malee naan jedha. Hin fiduun jedheen. Amma fuudhee dhiiticha natti naqaa. Yogguun na dhiitu takka na dhiitee lammatatti dhiitu sanan qabadhee miila dhiitu yogguun arguu ableen udduusaarra jirti. Miila isaa qabadhee udduusaarra ablee baasee marraa lamoo sadii udduusaa kanaan akkasitti waa goggodhee achii booda namni as taa'u kun baqatee kutaa hiriyyaan kiyyas baqatee kutee kan wajjin dhaqne ni kutee ani ablee kiyya lafatti haqeetuman isarra tarkaanfadhee allayyaa keessa gadi bu'ee muuza bareedaa muradhee muka koree taa'ee jechuudha. Yogguu ijoolleen kaampii seentu nin argaa mukarra taa'ee achi dhufee ambulaansiin yogguu mucaa fuudhee kutu nin argaa akkanumatti taa'ee bulee halkan kanan Naqqamte dhaquudhaaf amma ka'a jechuudha. Naqqamte qabdu moo eenyu bira deemtan? Bira kan qabu. Filiki ya Rabbi qof. Ya Rabbi ya Jabbar irkof suman kabar Ya Rabbi ya Jabbar irkof suman kabar Osoo deemuu Naqqamte ga'ee Naqqamte dhaqee eessuma kiyyaa kana wajjiniin gaa bakka kana deddeema duraanii ishii dhaqee siree qabadhee taa'ee huccuu maal kofoo maali surree maal kana bitadhee wanni naafee shilingii adii tokkoo fi sumuuni tokko naafa. Amma asoosaa dhaquu hin deema gagana. Asoosaan dhaqa. Amma ishii kana godhadhee eenyu qumxaa maali isheen kofoo bitadhee sharaa bitadhee maal bitadhee keeppii bitadhee bareedee ani. Amma siree kiyya keessa bulee halkan suubiidha kaa makiinaan atoobisiin asoosaa dhaqu asoosaa gimbii dhaqa malee gimbii gaa. Dhaqeetiin asoosaa maali kiraa kiyya kafaladhee kanaafutu shilingii tokkoo fi sumuunidha. Kiraa makiinaa kafalee qarshii 25 ta'een beeku nin kafalee nin taa'e dhaqee. Sibsibiidhaan kan ganamni ana bira nama tokkotu jira. Ni deemna. Dhidheessa jedhama. Dhidheessa kana goga'u aduu ni ba'a. Aduun hogguu ba'u namnichirraa gabbu'eetu ciree nyaata dhidheessa kana. Achi bu'ee in nyaata namni ani numan ta'a. Eeganiin ani qabu shilingii tokkoo fi sumuunidha. Maali nyaadha maali moona jedha. Anaaf anti na tahi wahallee ani siin qabbee gama kee galee
jabeessi na tahi dagalee irran aansi rakkoota Amma kan biraa ka'ee daanuu nama durba nama dhiiraa miti dhiiran se'ee halkan waliin agarru durba deemtee nyaattee dhuftee ol deebitee maaliif nyaattu lamnaat balaa ani quufan qaba. Namni nyaatee kun tokko simata fi namni simata quufan qaba. Moo nyaata hin feetu ani nyaadhu nyaata hin feetu siifin fidaa ani siifin fida malee hin deemnu akka fidi naa fidde achi taa'eetiin nyaadhee deemna jechuudha. Amma ni deemne isiin agamma deemnu kana haasaa wajjin haasofna isiin kun edgatti babiratii kana deemteetu akka tasaatti waan taateen beeku garaatti waa wanna jettee mucayyoo argattee abbaan see waan isii kana ajjeesuuf itti ka'uufi. Hayyee mucattiin intalli isin bira teesseeti nyaata isin bitte suni edgatti babiratii irraa galteeti garaa waa qabdi jettan. Isiin kuni akka taateen beeku ilmootu garaatti hafee dhalteetu achi haadhasee kennattee ichirraa evacuate gootee irraa gara rabbisee deemsisetti deemaa jirti akka ta'e seenaa seenaa himti jechuudha. Yogguu namni seenaa isaa nama himuu namuu waan isaarraa waa xiqqoo haasawaa anillee waan nama mudate kan hin haasawaa osoo boochuu gimbii geenyaa jechuudha. Erga gimbii geenyee isiin asoosaadhaaf deemti. Isin asoosaaf deemtan? Anillee asoosaadhaaf hin deemti. Dubbiin waan asoosama ta'u. Asoosaa kana yoo abbaa manaa qaba jettee dubbatte malee darbuu hin dandeessu. Anillee information odeeffannoo ni qabna anillee isinillee ni qabna. Anillee rakkoo narra mudate kana ni qaba ittiin himee waan harka jirtullee ittiin himee waan hin gad bu'ee ciree nyaachuu dideefillee ittiin himee ni booche mucayyoon jechuudha. Ijoollee Ambootii Oromoodha afaan keenyaan wajjin haasa'u. Maqaan ishee Raggaatu jedhamti. Mucaan mucayyoon keenya maqaan Raggaatu amma. Amma yaadannoo guddaa qabdan jecha. Eeyyee. Amma gimbii geenyee achumatti dhaabbata makiinaan keenyaa gimbii irraa kabiraa onna jenna. Amma isheen kun anaafis albeergoo naa qabdee ofiisillee albeergoo qabattee gimbii bullee ganama makiinaa fe'insaa ka meeshaan deemu kana deemna. Isheen gabbinaa naqate namichi gabbinaa naqee ani wallan taa'aa. Isa ati kafalii naan jedha namichatti keessaa ka kafaltu akka jirtiin jedhaani bara abbaa manaa kiyyaadhatu kafalaa fi jettiin isiin abbaa manummaa hin qabne. Nagale. Amma waan biraallee hin qabne qophaa seebitti qophaa kiyyaa hin bula. Amma achirraa deemnee eessa geenyaa Najjoo. Najjoo dhufanii akkasuma deemtanii moo kiiloomeetira 25 wayii? Makiinaa dhaabbata gaa. Makiinaa bira baachisa ka deemu hin jiru zalaaqii ka deemu hin jiru. Najjoo bullaa Najjoo irraa eessa deemna Mandii deemna jechuudha. Mandii kana gaafa deemnu namicha ana barsiisaa kiyya ture nama maqaan isaa Kumaraa Ittaanaa jedhamu ka Galiilaatti Limmuutti na barsiisaa ture. Kamaalummaa kiyyaaf rakkina kiyya kana in detail beeku. Guyyaan sun guyyaa maskaram lamaati. Maskaram lamaa kana immoo hiriira abbaa dargitu kabaja guyyaa ayyaana isaa guyyaa dhaloota dargiiti. Magaalaan kun akkanatti wanta godha. Inni kun fiishkaa fuufaa ijoollee hiriira naqee deema. Osuma deemu mucoon cina deemti. Anuma deemtu qaab godhee harka kiyya qabatuun argaa. Eessaaf deemtanaan jedha. Asoosaadhaaf hin deeman jedha. Asoosaan eenyu jira naan jedha dhugaasaa. Fiishkaa fuufeetuma milishaadhaan qabi kanaa jedhaan milishaa. Qabi mana kiyya geessii jedhaan. Haati manaasaa hiriyaa kiyya. Nuraa fuudhe inni dhalootiin isaa karaa gimbii kana. Yoo gummi dha mucayyoo nagare mucayyoon hin jirtu. Ana fuudhee kute.
Ani mana hidhaan seene. Mucaan bakka seen jirtu illee gara waliin beekne. Aartii mana sana na kaayee, nin taa'ee, ni galee, waan jiru hunda na gaafatee, haala jiru hunda itti himee, amma gaa'anatu ilaffii asirraa siif barreessisa. Taayuu siinaan jedha. Inni mana barumsaa deddeebi'a, ani numaan ta'a. Akkasuma tokkuma akkamiin taa'ee maaliin qabaa? Gaabii qofan qaba. Gaabii jibriilaa. Raggaatu keessa buute. Raggaatu bakka seen jirtu hin beeku. Hin beeku. Amma achirraa inni akkan ta'u dhabee manni isaa fi karaan mana isaa manni makiinaadhaas deemuu fi asuma deemuuf manni namichaa ulama gubbaa jirti. Gad ba'eetuman gaabii kiyyaa uffadhee akka qabadhee gad ba'eetuman makiinaa yeetnoo jennaan asoosaa jedha makiinaan kun. Makiinaa dachii qotu irran taa'e. Amma namoonni 3 moo 4 namni guguddaan ni jira. Kun maanguddoo tamboo kana beektu tamboo kanatti fe'amee jira. Isa kana irratti taa'ee waan kafaluun qabu hin beeku. Bakka dhaqu hin beeku. Akkanitti daabbus hin darbu hin beeku. Koree makiinaa. Makiinaan hin deemti. Anis ni ta'a. Dhagnee yogguu daabbus hin geenyu warri sakatoo dhufanii fidi waraqaa naan jedhan. Waraqaan qabuun jedhan. Eessaaf deemtare? Asoosaaf hin deemu. Namichaan taargaa qabatanii baambaasii jira fuula keenya dura. Baambaasii poolis dhaabaatti kennuudhaa baannaan ati hogguu deebitu adabatti eeggata kunoo qabadheetiin jira taargaa kee jedheetti agarsiisa. Baambaasiitti na kennuudhaaf ni kuta makiinaan. Hogguun daabbusiin achi ceenu roobni abbaan isaan beekni kun gabbuu. Namni kun eenyusiin amma dura karaa asoosaa deemee hin beeku. Ana agaa booda naa gala dubbiin naan galu. Yogguu dhaqee daabbuu eenyu baambaasii ga'u baambaasii yeeti na'u jedha. Ana maanguddoota gaafadhee baambaasiin kanuma. Ganaanoo jedhaan ani achuma keessa taa'e. Isinillee beektan egaa baambisee eessa akka ta'e? Warra siin gaafadha kaa isaan kana gaafadha kan baambaasiin jedhan kana jedhan. Ganaanoo jedhaan jechuudha. Baambaasii kana keessa fuutu wanne kunne shimala seenne jechuudha. Deemne asoosaa geenye roobni sun hin dhaabbatan. Ammas galagalee inni jirtaatiin jedhe eessa nagalee inni jira. Eenyu baambaasiin wulii kanaa jedhu ana miti no biroo jedhu bu'ee inni jedhan hin jenne maal isin beekan inni beeka. Amma kunne jechuudha kunne amma asoosaa geenya jechuudha galgalaa asoosaa geenya roobni kun ni rooba. Amma akkas galagalfatee cin ilaalaa poolis maamuriyaa kanatti na kennuuf deeman. Amma maanguddoonni dhaabbaddu makiinaa dhaabbaddu meeshaa buufannaa mi'a buufannaa guutaan jedhani ani fuudheetumaan jooniyyaa tokko lafa darbee jala gad darbeedha. Irratti hin darbennis. Jooniyyaa tamboon darbe lafatti. Lafa darbeen irratti mutaan. Tamboo sira kaayadhee nin fiiga. Na jala deemtu maanguddittiin aboo naa kaayi gurba naa kaayi dhagaa. Nin fiiga. Roobni rooba. Asoosaa karaa kana bakka itti karaa kana jirti hin beeku. Arrumaan seenaa amma. Seeni asoosaa. Darbe. Achuma deemeen lafa galgalaatti bakkan seenuun dhabee amma sumuuniin kiyyaa fi shilingiin kiyya ni jirti quba qabaadha. Roobni itti roobeera. Sumuunii kiyyaaf wanna kiyya fuudheen asoosaa seene hoteela kanatti jira. Hoteelli kun sharsharii kana akkatti qonna godhamtu jira. Bakkuma takka seeneetiin gattaa'ee shaayii ajajadhee shaayii naa kennanii sumuuniidhaan inni dhugaa ni qaban hin beekaa taa'aa jechuudhaan. Bakka dhugaa isaan jiru hin beeku. Bakka asoosaan taate hin beeku. Lafa galgalaa numan ta'a. Namni seeneetuma ba'a. Shaayiin kiyyas na ilaalti. Ani shaayii kiyya ilaalaa waliin dhugnu mateenya. Narraa cuba. Osuman taa'u dhugaasummaan kun firiyyaan isaa kana ni beeku sallachuu.
Ana ni beeku hoteela kana dhufanii seenan jechuudha. Woy hojii rabbii. يا ربي وجعني وانا من زيت يا ربي وجعني وانا من زيت Ani ulaa kana jalan ta'a. Akkasitti ulaa kana jalan ta'a. Dhufanii seenan. Dhaqanii baankonni bira dhaabbatanii waan isaanii dhuganii maal jedhanii gamana galagalanii kolfanii taphatanii amma bahuudhaaf dhufan. Dhugaasuma kanan miila qabee jechuudha. Kofoo isaa kan surree isaan qabu. Ni dhaabbatanii wali jedhee na jala guna ilaalu. Akkasiin itti ol ka'e lafa. Yogguu lafaatti ol ka'u na arge. Innis akka tokko ta'e ani funuuna na qabate. Funuuna akka bakka funuunni dhufee hin beeku. Funuuna qabate inni gurbaan isa bira jirus Taakkalaa jedhama Aliyyaa kiyya. Achitti jaarri inni boo'ee na argatanii waan irraa goggogsanii maal godhanii fuudhanii mana isaaniitti na galfatanii bakka ani inni dhugaasaan bakka biraa dalagaa saayiti jedhameetu walloo warra qubate kana tajaajila dhugaasaan addunummaadhaan mucaan gurbaan obboleessaa biyyaa ta'an immoo manuma poolis bakkuma xaabiyooma xeenaa dhaabamu isaan jiran sana keessa hojjeta mana isaa bullaa jechuudha. Akka inni itti dhufee akka taane kana hunda na gaafataa oolanii bulanii ganama kaanee na fudhatee mana isaa saayitii sanatti gallaa jechuudha. Anaaf dhugaasaan. Magaalaa Asoosaa irraa hin fagaataa manni. Bakki inni gallu kun gara sa'aa tokkoo fi cinaa akkas ta'uu mala achiin dhaqeen dhugaasaa bira qubadhaa jechuudha. Kaayyoon keessa nama barumsa barachuudhaaf mitiree wanni kaatanii dhuftaniif kutaa kudhanitti dabartanii dhuftanii 11-12 barachuu barbaadan. 11 barachuun barbaada. Amma gaa asiteenyee 11-12 maali? 11 seenuudhaaf waa takka sartifikeetan qabu, uummata akka hin qabu. Gurbaa daarikteeratu jira. Daarikteerii kunii fi dhugaasaa wal beeku. Dhagnee rakkoo kiyya itti himnee tiraanskriptii kutaa 19 kamaalii wajjin bara ta'antu dhaqee fidata. Akkasumas tanaaf haa baratu gurbaan kun rakkoo kana gurbaan Tigireedha daarikteerri itti himne jechuudha. Ni amane fudhate wanta kana kun hin jiru haa baratu bara dhuftu ni fidaa anillee ittiin gaafatama innillee itti gaafatama maatii fudhachuu hin danda'u fiduu qabaa jedha jechuudha. Seenetiin barachuu eegale kutaa 11 rakkoo takka malee barachaa ba'ee achittiin asoosaan kanattiin dhufaa asoosaa dhaqeetiin giddarraa bara lammataa tiraanskriptii kan kutaa 9 irraa kutaa 10 kan kutaa 11 kamaalii kan asoosaa naa jirti fideen itti kenna galateeffatee na fudhatee attaachitti godhatee ani iskoola kiyyattiin fufee jechuudha. Asoosaa kutaa 12ffaa fixan. Kutaa 12ffaan fixaa. Qabxii keessan akkam ture? Ani asoosaa amma dhugaasaan kun gaafa kutaa 12 bira ture gaafa kutaa 11 achirraa gara gimbiitti jijjiirama qobaa kiyya nafa asoosaatti nama na gargaaru dhabaa jechuudha. Nama na gargaaru kun dhabu maaliin godhaa kontiraabaandiin dalaguu eegale. Guyyaan hin baradhaa halkan kontiraabaandiin oofu. Kontiraabaandii kana oofuudhaaf makiinaadhaan warra eenyu maqaan isaa poolisiin kontiraabaandii eegdu kun Finance poolisiitu barbaada. Makiinaan tokko qawweedhaan deema. Finaansii lola dura deema. Makiinaan booda ka deemu meeshaa fe'a. Halkan meeshaa galchinaa ganama mana barumsaan dhaqa. Kan qorra nuyi mujjiraa karaa kana finaansii jiran nuun jedhu karaa kana maffannaa osuma jennee walitti dhufna gaafa tokko walitti dhufna halkan dhukaasatti banama. Dhukaasaa buleen huccuu anu fadhu kabiraati fuulli kiyyaa kabiraati buleetiin ganama mana barumsaa kutaa 12 barataa nin baradhaa jechuudha. Halkan finaansii hojii wal lolaan bula. Maali nyaadharee?
waan nyaadduun hin qabu waan na gargaaru. Qabxiin maan kun akkam ta'e kaa qabxiin barumsi mana isiitii jalqabdanii shiftaa jiraataatanii bu'aa bahii hedduun halkan ammoo faayinaansii hojjetaa mee gaafa maatirikii fudhatan qabxii maaltu isinii dhufe? Na eegi xiqqoo amma akkasitti gaafni maatirikii dhufaa guyyaa ani gaa karaa akka ni beektaa hojjette kijibuu hin danda'u. Guyyaa maatirikii waan ajaa'ibaan simuuf deema. Namni maatirikii fudhachuudhaaf qo'achuu qaba. Halkan rafee hin bulu. Ani halkan dalagaa biloon dalagaa sitti meetiin jira. Amma maatirikiin irraa maatirikii dhaquudhaaf dhaqee fudhachuudhaaf ani nama daadhii birillee 4 dhugee maatirikii fudhachuuf seene yoo ka duraa ta'uu mala. Booka birillee 4 fudhattan? Birillee mataarraa qaarisiifadheetiin seene. Natti kennan waraqaa dhuguma rabbiitti irra guddaa ani hin beeka. Xiqqoodha kanan hin beekne akkanumaan qabxiin takkaaf tuqaa 8. Qabxii guddaa bara sanitti? Bara sanitti guddaa. Dippiloomaadha. Osoon eenyusiin maqaan isin eemigaa tasaatfoo jedhanii qabalee tasaatfoo osoon qabaadhee digirii ni naqa. Tasaatfoo hin qabu. Isin tasaatfoo gomrukii qabdan isin? Taalkan hojjettasa qabdanii? Amma isa saniini kootobeen naa dhufte kootobee kiyya seeneen amata 2 baradhee achumattiin barsiisaa taa deebi'ee. Asoosamatti? Daarikteera. Anamma maanijmentiin baradhee adiministireeshiniin baradhee barumsi kiyyaa kanatti rileetidha. Achi dhufeen achumatti daarikteera ta'ee achuma ta'a jechuudha. Asoosaa. Amma nama dardara asittiin baradhee namoota hedduun beekaa, namoota gurguddoon beekaa. Dubbiin siyaasaa kun na seentee jirti akka gaariitti qaamaa qalbii kiyya keessa seentee na keessaa burraaqxii ni burraaqxi gara malee amma ga'anii nama guddaadha. Warra isa xaafii wajjin ol beeka, bulchiinsa awuraajaa Astadaadaarii wajjin ol beeka, ani daarikteera ol ga'in dhaqa, koreen caasaan daarikteera kana horii dargii kun nama yaamti nin dhaqa, waa hedduun godha, walgaliin sossoa. Baay'isee aktiiviidha. Baay'isee aktiivi. Dalagaan eegale jechuudha. Amma akkasitti ture maadheetu jira. Maadheen jiru kun dirqama namaa kenna. Yogguu boqonnaan xiqqoon jiraattu nama bobbaa namaa kenna. Namoonni wajjin maadhee qabu kun namoota awuraajaa Astadaadaarii fa'i nama gurguddaa beekamoo warra namni tokko maqaan isaa Tamasgeen jedhama. Amma gaajiraatti dhiisee beeku tsaafii barreessaadha. Inni kun wajjin maadheedha. Isa paatsaafiidha quba qabaadha. Isa paatsaafi ta'ee maadheedha. Maadhee adda bilisummaa Oromoo ijaaramee maadheedha. Amma asoosatti ijaaramtan? Eeyyee. Nin dalaga gama baay'ee itti gaafatamummaa kan mana barumsaan qabaa, itti gaafatamummaa waan kanaan qabaa, natti ulfaataa itti gaafatamummaa natti dhaga'amee jira, ijoollummaa keessa ba'aatiin jira, dardarummaan illee dhiifamee jira, waan garaagaraa dhiifamee amma kanatti sirna kanan qabadhaa jechuudha. Sirna kana qabadhee osoon gamasiif gamana deebi'u anuma kanaan maadheen maal naan jedhee dirqama naa kennaa Harargeen jijjiirama gaafadhu naan jedhu. Kanama jijjiiru timirti ministeeriidha. Osoon kanaan jiru maal naan jedhu warri isa faa kun barumsi kee adiministireeshiniidha. Cimina bulchiinsaa qabda. Bulchaa awuraajaa ta'e. Ani ijoolleedha jiran keenya. Orma maadhee takka na godhaa bara. Orma maadhee guddina sii kennaa bara. Ani hin danda'u waan kana. Awuraajaa ta'uu hin danda'u. Ani fiigee hin quufne.
hin baadhu waan kana. Ani barreessuma kiyyaa baradhu. Maali haa barsiisu aniin kun asumatti faayidaa qaba. Yoo achi seente faayidaa qabda. Maadhuma kanaafu faayidaa guddaa qabda yoo seente. Amma warri maadhee kun amma hedduun isaanii miseensa ABO taatanii maadhee hundeeffatanii achumatti waa'ee isa baaboo ogeessanii waa'ee ABO haasoftu jecha. Yes. Haalaan in detail garmalee eessa Sudaan quba qabna. Ani agama tokko natti tarii kana aga murtaawaa dhagaa natti fakkaata. Waan meeqa beekna waan meeqa qabna haganaa ga'u na himu. Isaan kun achii dhaqxe faayidaa qabda. Bar warrummaan isappaa kanattu ABO'dha bar. Isaanuma kanattu noji maadheedha bar. Dargii bira tokkoffaadhaa bar of kennanii warra du'aaf qophaa'e dargii biratti. Indicate warra akkamiiti bar. Namoonni beekamoon keessa jiru mee namoonni qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti maqaa qaban ka'eeroo san maal dhufin turtan tokko nagarre bakka isaan bu'anii nagarre. Asoosumatti hin dhiisee achiilutti hin deebine. Amma achirraayii gaafa dhuftee jechuudha. Kana ajaju kunis isaanuma kana. Nuti si ajaje nuti waan beeku godha warra gurguddoodha jedhu kun gaa warra gurguddoo abbaa taa'itaadha. Ati foorni guutuu dadhabdaayii naan jedhan. Nin guuti. Gaafa jijjiiramni tokkoffaa Tamasgeen Mashashaa Harargee. Amma kaayyoon jijjiirama kanaa maadhematu akka ati gara Harargeetti jijjiiramtee ABO garasitti cimsituudha. Kaayyoon isaa malee hojii isa bakkanaafi miti. Timirti ministeeriin akkanatti haa beeku abbaa dhiisaan hin beeku. Amma gaa jijjiirama guute haadha manaan qaba sa'a kana. Margituun akkam taate? Sorry. Isii kana akkana asoosaa dhufeettiin barbaadee asoosaatti arge. Asoosaatti arge akkatti dhufte na himte akkanitti dhufe hin tiime. Hoteela qabattee hoteela keessa dalaguu eegalte isiin amma. Hoteela dalaguu eegalte amma gaa maaltu sii wayyaa naan jette amma jiru kana. Ani qopheeffadhee fixadhee Sudaanin seenaa. Noojjiin seentaman seentu. Amma ni qophiin kiyya sanii miti. Amma sitti gaama jara keenya kana wajjin waliin agarree ani. Duudaadha. Agamma dhaqee sana gormu sana yeroo duudaa sanitti isee kana wajjin wal argaa. Ani akka rabbi keetii si haa godhu. Rabbi milkii gaarii si haa mudu. Ani deemii jedhaan jechuudha. Geggeessee. Magartuu achuma dhiistanii amma gara Harargee deemtan jecha. Amma deemni ana asoosaatti birachuutti jira gaadgasii ture. Isii sana geggeessee amata lama baradhee waa bu'iin kun hundi ta'ee turte barisiin kutte akkuma dhufetti. Isin turte sun seenaa ture. Egaa akka inni taasisaa gaheetiin namoota kiyya hundaan hin barbaachisa. Kana qofaa miti. Barbaachisee argadhe. Akka taane walitti himne boonyee obboleetti kiyya wajjin wal barsiise. Nama hunda wajjin wal barsiise. Obboleetti kiyya jedhanii isee kana barsiise. Obboleetti kiyya dhugaadha. Kutta isin. Amma gara jijjiiramatti deebina. Amma jijjiiramni dhuftee jijjiiramni kun immoo ni kaatee Harargeettiin ka'e jechuudha. Harargee dhaqee Naqqamteerraan waan geggeessa mashanyaa jedhanii mashanyaa isaanii kana fudhadhee achirraan haadha manaa kiyya qabadhee Harargee magaalaa Hararin ga'ee magaalaa Harargee buleetiin ganama dookumentii natti kennan kana fudhadhee waajjira barnootaa seenee waajjira barnootaa ogguun seenu namichi maqaan isaa Toofiqii itti kennee na ilaalee fuula hamtuudhaan na ilaalee waraqaa kiyya kaa'ee sa'a 11tti as dhufuu dandeessaa? Onnee qabdaati naan jedhe. Onni akkamiin jedheen. As dhufuu dandeessaa? Manuma waajjira dhufuutu ni barbaachisaa jedheen. Xiqqoo seeqeeti. Ni dhuftuu jedhe ni dhufaan jedhe. Yogguu sana namni hojiin jiraaree jedheetiin gaafate. Hojiin jiraan jiru nan gaafatin ni dhuftuu naan jedhe. Waatu jira jecha. Waatu jira. Nin dhufaan jedhe jechuudha. Amma nin dhaqee Toofiqi maqaan isaa baay'ee parsanaalaatii isaa eeggataa nama cimaa tokko. Isa kana ergasii argeedha yeroo lama sadii argeedha oolman ta'e kana keessa
amma inni dhaqee ati waan jijjiiramni kun akkamitti jira naan jedhe jechuudha. Ani jijjiirame kana jijjiiree ministeera barumsaati nin dhufee as ga'ee ramaddiin sirraa eegaa ati jedheetiin itti hima. Ramaddiin sirraa eegaa kana malee waan biraa waan inni beekuun qabanii jedheen jechuudha. Kakak jedhee koflee. Onnee qabdaa ammallee naan jedhe. Dhiiroo baqa seensi garsiisaa onnee kiyya. Moo akkami dubbiin kuni? Yoo dubbiin jedhate ifuu bayyinatti himi jedheen jechuudha. Biyya gurraachatti si erguuf deemaa jedha. Eessa biyyi diimaan biyyi gurraachi? Gurraachi gaaraa mul'ataatii jedha jechuudha. Gaarii mul'ataatiin si erga. Gaarii mul'ataa gurraachaayiin jedheen jechuudha. Gurraacha keessaa gurraacha addaati dhaqxee erguuf teessa. Yoo onnee qabaatte ni jiraatta. Yoo onnee kee gadi fincaanatee immoo akka taatutti beekaa jedhe jechuudha. Amma dura onneen kiyyan fincaannee jedheen jechuudha. Ani ijoolleedha. Onnee dardarummaan qabaa waan fincaanu kanallee shakkiinii jedhe jechuudha. Haati manaa keessa bira jirti miti. Haati manaa kiyya namatti hin beeku ni jirti. Jabaa dhugaa. Gaara mul'ataa giraawa dhaqxaa. Achirraa immoo bakka si ramadan inni fudhatta. Ichi dhaqxa qophaa'ii waan bitadhu guyyaa 2-3 asoola sa'aatii 11tti nima dhuftaa jedha jechuudha. Inni sa'a 11tti achuma taa'ee eega. Zabanyaa qubatu dhufa. Zabanyaan kun Oromoodha. Zabanyaa Oromoon na galcha. Toofiqillee Oromoodha. Toofiqillee Oromoodha. Toofiq Oromoo keessaayyuu Oromoodha. Oromoo gaafasanii. Oromoo gaafasanii hin argamu. Oromoo gaafasanii qaali. Oromoo gaafasanii hin argamu. Oromoodhanni. Akkasitti gaara mul'atatti na ramadee. Guraawwaa. Gaara mul'atu. Guraawwaa. Giraawa jedhamutti na ramadee. Nin dhaqee gaafa asirraa kaanee giraawa kana dura daawwee jedhamti. Daawwee karaa kanarra gudeemnu. Daawwee geenyee jennaan makiinaan ifaa ibsatee dukkana hurreedha. Gaarri mul'ataa tarii Oromiyaa keessaa gaara Baalee diimtuu fa'aa maal fa'aa jedhamtu yoo taate akkan yaadutti gaara mul'ata kana dabbaal mootii gaaraa akka jedhamu kanatu jira. Dabbaal kanaan ergaa inni onnete ergama dhiyoo kanaatiin bahee barafa hancabbii biyya kana jirutu irra jira. Baatii 24 guutuu inni jira baatii maali hancabbiin. Erdiin gubbatan jira. Achi dhaqxanaan jedhee achumaan dhaqee jechuudha. Gara guraawwaa yoo deemtan gara mul'ata harka mirgaadhaatti dhiistanii gara guraawwaatti naannoftan. Iyyaa dhaqxee jirta. Dabbaan mootii gaaraa asirratti dhiifneeti. Akkanatti ilaalaa bira dabartan. As qabanneen kanaan akkasitti giraawa dhaqnaa jechuudha. Ani gaafa sanaa as qabanneen bakka kana jiraa gaarii bakka kana jiraa hin beeku halkan dukkanaa guyyaadha inni garuu hurree jira. Achi ga'ee giraawa guunga'u ani asumaanin makiinaa kana koree deebi'aan jedhee jechuudha. Haati manaa kiyya maal naan jetti carraa keenya nu fide rabbiin nu fide garatti deebiin hin qabnu maallaqa fixuuf jirra. Asuma akka taa'uttu asuma teenya. Anamma waan namichi natti haasa'e waan itti jiru kana isitti himu. Hin deebi'aan jedhe garuu haara kiyya. Hin deebinuu naan jette teenyu. Mucaan qabdan. Mucaan kam? Takkitti tokko lafa buufne osoo ani fiteen gadi yanna jennu isa achumatti dhiifne karaa olii kana jirti seenii hamboo kana jirti karaa hamboo gudar jirti mucayyoon keenya gaafa sana xiqqoo dhalattee achitti dhiifne asoosaatti kunne nuti. Ani waan hin baadhee deemuu qaba seen waan ani baadhee kana hin beektu haati manaa kiyya. Amma gaa giraawa ga'eetiin ganama dookumentii kiyya dhaqadhee ministeera barumsaa kan konyaattan kenna. Konyaan kun gattaa'ee ilaalee dooguudha bakka maddii keetii naan jedhe jechuudha. Asirraallee gadi ammallee. Eessa gara Husee moo gara Husee? Husee kana Huseen geenye. Husee kana ni Husee jechuun mayyuu jechuudha. Mayyuu kana. Laaftoo yoo guraawwaa dabartan laaftoo geettanii laaftoo irra gara Husee deemtan. Laaftoon gamana isiin kuni
buufatuma xiqqoo tokko amma giraawa kanarra laaftonni doogu kun asiin gadi buuta. Doogu kun xiqqoo gabbii goobellee irratti rarraa goobellee kana jirti. Karaa laga Mojooti immoo gara goobelleeti. Karaa laga Mojoo. Karaa laga Mojoon gamanaan. Karaa laga Mojoon gamanaan gabbuuta. Giraawa kanarraa sa'aatii takkaaf akka sa'aatii lama waanuma akkasii taati achi dhaqeetiin kutaa takkarraa ilaa kutaa 8 jira. Manni barumsaa kun ammallee daariktera mana barumsaa ta'eetiin dalagaa kiyya calqabee jechuudha. Dalagaa kiyyaan calqabee haati manaa kiyyaa achi jirti. Mana kiyyaan qabadhee nin taa'ee ooleen bulee osoo ooleen buleen liqambara magaalaa ta'eetiin filatamaa jechuudha. Doogutti liqambara magaalaa ta'een filatamaa amma karaa qabsoon jirtu karaa maaliin jirtu kamaaliin jirtu ani ol quban qabnu addiyoodhuma kiyyaan taa'a. Haga ammaa waa'ee qabsoo namni isinitti dubbatan jiru caasa mootummaa keessatti ramaddi mootummaatiin deemaa jirtan. Mootummaa kiyyaanan dalagaa liqambaran ta'e liqambarummaa kiyyatti ufeetiin jira. Asiin daariktera mana barumsaati baay'ee aktiiviidhaan hin dalagaa gammasii gamana gaggalagala. Warri safaa kun na jaallatu akka gaariitti ittiin dhiyeessu isaan kanas hin gargaara. Amma gaa mataa kiyyaan waajjira qabaleetu jira. Qabalee asii waajjira qaba. Asii kan mana barumsaa waajjira jira. Itti kana gidduutu hin jiru. Guyyaa takka roondiitu jira. Magaalaa roondii ba'a. Roondii magaalaan bahu kana gam tokkoon anatu eega qabalee gam tokkoon birgeedii tokkotu kadargii birgeedii guutu gam tokkoon magaalaatu eega gam tokkoon birgeedii wantoota eega. Egaa dhufaniin kun cinqii jira gaara kana keessa kanuma dhaggeeffadhaanii amma guyyaa tokko halkan roondiidhaafan deemaa jira. Nama tokkotu jira hiriyyaan kiyyaa Maammadee Hajii jedhama. Maammadee Hajii kun obboleettiinsaa Dirra Dhawaatti heerumti. Dirra Dhawaa irraa soddaa qabu. Guyyaa kana ijoolleen isaa na biraa baratti. Eessummaan kiyya tokkotu dhufe eessuma kiyya dhufee naan jetti ijoolleen. Eenyu eessumni kee Abdullaa Mazzaqaacaa. Abdullaa kana ni gurraachaa ni diimataa nagarranii niman dhagee malee aayyee jedheetuman dhiisee taa'aa galgala gara roondii kiyyatti fiiga'an. Dukkaana qaba suuqii warri Hajii kun. Maammadeen dukkaanarra dhaabbata. Abdullaa kunis dukkaana kana keessa jira. Ani argu Abdullaa dukkaana. Abdullaa kun warra Wallaggaa naan jedha. Yoggunni warra Wallaggaa naan jedhu ni rifadhe namni akka naan jedhee na yaamee beekuun jiru. Ni rifadheetiin hin jedheen jechuudha. Kottumee ol barraa naan jedha. Maammadee jedha. Maammadee dukkaana keessa dhaabbatta maal eenyu namni na yaamu kun. Kottu soddaa kiyyaa barsi baruuf deema Abdullaa. Ifaan ibsine garuu. Maashootii fuu qaba ture. Maashootti jira baadiyyaa innaa san maashoo gurguddamtu asirratti ifaa jiru. Maashoon hin ifu. Ani ittiin deema. Kilaashiin harkaa qaba. Achiin itti deema. Yogguun dhaqee foddaarra gahu foddaarraan banatee dhaabbatanii na wajjin haasa'u. Maammadee sin argu. Maammadee gani hiriyaa kiyya wal jaallannaa hin beeku. In argusa. Abdalla kun harka na fuudhi kaaboo naan jedha. Harka ogguun fuudhu waraqaa wajjin harka na qabata. Dubbiin dhuftee. Elaa miila kiyyaas ganna buute dubbiin. Galiitii bakka teessu taa'ii banii naan jedha. Amma achumaanin gara roondii kiyyatti fufee dhaqee namoota bakka qabatan ilaalee maal jedhee minishoota kiyyaa hundatti sisireessee maal godhuu qixxeessee gara mana kiyyatti hin deebi'e osoo akka natti ulfaatu. Sa'aatiin isinitti dheeraatti akka bantanii dubbistanitti. Kan gambanee ulfaatu ilaala. Lubbuun keessa dhiitataa jechuudha. Yogguun dhufee banuu har'arraa eegaltee dirqama gubbaa jirtaa naan jetti. Baarraa dhufee warrumaa amma eegada rabbi isaaf araaramu achitti galee du'e kanatu mallattoon isaa achirra jirti. Tagalaa isaati. Nin ilaalee namatu dhufaa guyyaa magaalaa cilee fe'ee dhufaa si dubbisaa isa kana mallattoo jettuun jedhee na himaa mallattoon sun ni jirti na keessamma. Amma akka sana qabadheetiin beekaa nin taa'ee guyyaa sana inni dhufee namichi dhufe kun abbaa waraanaati.
nama guddaadha. Cilee yookaan kasala fe'ee dhufee kasala buusee kasala irraa fe'ee fuudhee isa kushinaa kiyya keessa mana woxii keessa kaa'ee wajjin haasa'ee qotee bulaadha. Ciccitaadha huccuunsa hundi wanna mijjatee deema wajjin haasa'ee maalummaa isaallee na himee irreessummaa isaallee na himee har'aa booda waliin dalagna ati amma dura nama dalagaa ture waa tokkollee sin dhibu dubbiin kuni ka amma duraarran jabaattu jabaadhu naan jedhee hamilee naa kennee deemee bakka kiyyatti hin deebi'ee jechuudha. Egaa qabsoo amma lixatti gaggeessaa turtan tooftaa maandheen uumeen gara bahaatti jijjiiramtanii bahaatti immoo bu'aa bahiidhaan ramaddii erga argatanii hojii mootummaatti seentanii booddee mallattoo yookiin immoo dhaamsa jaalgalaasaa dirboorraa isin bira gaheen akka dirqamni isinitti kennamee hojii qabsoo keessa akka seentan ta'e. Mee akkam turee qabsoon kana booda maaltu ta'e? Qabsoon achi booda ka durii daran jabaattee ani qabsoo kana gama sanatti akkuma isin jedhe humna dardaraati. Eegumsi naannawee jirullee hin jiru. Eeggannoon ati ofirraa gootullee guddaa miti. Namni beekullee xiqqaadha. Bakka kanatti xiqqoonatti ulfaata. Inni ulfaate maaliin nani dalagummaa bakka kanatti dalagaan kiyya tokko intelijensiidha. Intelijensii baatilee 10 finni dabaazinitti baradhee gaafa dura raafli intelijensii kan gadii sana miti baradheetiin jira kana barsiisee namummaa kun Finfinneerraa PP ta'ee jiru kana fa'i namichi jiraman eenyu diimaa fa'i kana barsiisu amma achi baradhee naaf akka haarootti fudhadhu ni beeka. Conceptually naaf gala wanni yaadrimeen isaa naa gala ittiin kanatti eegalee nama tokkotti maxxanee namni tokko anaaf himamee namni sun bassaasa guddaa cimaa karaa bahaa kanaan bassaasu ammoo inni doogu taa'a. Waraanarraa baasanii matooladhaa waraanaati doogutti dukkaana waa suuqii bananii fi jaartiitti fuudhanii achirraa horuu jira. Isa kanatu Harargee bahaa kana ilaa Somaalee bassaasee Harariif kenna jechuudha. Isa kanaaf ilma ta'ee fi isa biran ta'a. Wanni ta'u hundi Somaaliyaarraa madrasoo kan jirudha. Ka abaa'oo Hargeysa jirurraa isa bira dhufa. Goobeleetti kan bobbaafatu qaba. Isa bira dhufa. Isa kana natti kenna. Anatu barruu bareedaadhaan barreessee isaaf gabaasa. Eessa dhaqa? Harar dhaqa. Ani kana gidduudhaan waa hedduu irraa fudhadha jechuudha. Dargiin achi taa'u kun ijoollee ani beeku warra dhalootaan karaa ani dhuferraa dhufe. Isaan kana wajjiniin galgala biiraa hunadha. Karaa boordeeman godhan hunda natti kana hundan gabaasa jechuudha. Ati daayirektara mana barumsaati, hojjetaa mootummaati, isafaa keessatti aktiiviidha. Warra loltoota wajjin galgala biiraa dhugdaa odeeffannoo hin godhatta. Ana bira jira waan hundi bira harka jira. Anatu biizii ta'a, dalagaa natti heddummaata, qindeeffachuudhaaf, sammuutti qabachuudhaaf, tamsaasuudhaaf, gilgaaluudhaaf, waan eega godhuutu natti dhufa. Maaltu ta'a sitti fakkaate? Wanti dhufu kun ani koodii jira. Koodiin kun qalama maalinni dijiitii qofa. Takka 2 8 10 20 50 40 eessiin koodii qabdi. Effiin koodii qabdi. Koomaan koodii qabdi. Kooma. Kanaanii hidhee erga. Kanaan hidhanii natti erga. Kanafaa garsitti hiikuun qobaa kiyya. Biiziin baay'ee kan yaadadhu waan irratti rakkinni ani qabsoo keessatti yaadadhu. Qabsoo biyya keessatti isiin kun rakkisa na rakkitti turte booda kana mataanuun hin qabadha. Eessi hogguun argu eessuma eessi sanii miti saniin barreessa nin barreessa jechuudha. Akkasitti deebi'ee waan godhu nin godhaa milishaa kiyyaniin eeggadha. Ana bira taa'uu kaartaan na bira dhufaa hojiin kaartaa ilaalaa galaasaa dirboo asiin jira dhugaasaa bakka koo as jira as kanatu jira
Asin kanatu jira oggusa wajjinin taa'a. Namichi sun galgala dhufaa. Namichi gaafa duraa dhufe sun seenaa yaadattu Aaneessoo Waaree jedhama. Wareegameera. Dini ane soware, jigela fapadare, jigela fabadare, jigela fabadare. Dini ane soware, jigela fapadare, jigela fabadare, jigela fabadare. Kecilee fe'ee kasala fe'ee dhufe sun Yes. kitaaba uffatee dhufe sun Yes. Engadde amma ergaan inni atoonni mana jiru wareegame anaa sabaatiin jira. I'm sorry. Asin deebi'a. Koodii kan maalinni kaartaa na biratti godhatu ani kaartaa sana koppii godheetiin sanaanidhee ergaa guyyaa lama booda madoon reefki akkana tolgalagala madoo kana kabaatee mana himaa geessu sanuma. Jechaa booyaa imimmaan kiyya qachaa geessa. Dargiin ni dhufa. Dargiin kun amma waraana ga'a. Dargiin ni dhufa. Dargiin achi waajjira guddaa qaba. No, galma qaba. Waajjiruma kiyya. Waajjirri abbaa fe'ee yoo dhufe waajjiruma qabalee kiyyaati. Galma qabu. Galmatti nama walgahii godhantu jira. Ana eenyu ka turjumaan afaan Oromoon uummata kanaaf haasa'u afaan Amaarinyaa namicha haasa'u irraa. Amma maal jedha namicha kana maqaadhaa. Aaneessoo kana maqaadhaa. As dhiyoo sosso'aa ni beeka. Nama namicha kana morma isaa muree naa fidu goota Oromoon dhabeeyii jedha dargiin sun. Ani የኦሮሞ ጀግና ይሄንን ወሮ በላ ሽፍታ አንገቱን ቆርጦ የሚያመጣልኝ ወንድ ከኦሮሞ እንዴት ይታጣል ይላል። አና ከጀደጀደትን ሂማ ኢሳን ከነት ነሚቸ ነብረ ጅራ ነሚቸ ጀኩ ነብረታ ነብራ መነኪያይ ቢደን መታታ ደካቴ ፊዴ አስታ ደለጋን ከነፋቲጋ ደለጋን ጋፈት ከነፋቲ ከነፋ ፈካታ ሄዱ akkasiga xiqqoo nagooti. Mee akkam ture dhumni isaa akkam ta'e qabsoo kun mee akkamitti mana hidhaa seentarre? Amma gaa kuni amata lama sadii natti fudhatee hagan kana hunda qindeessu hagan kana hunda fitu waa hedduu dhagaa'ee qawweedha maali qumsumaa maali kan inni gargaarsifadhu hin qabu bakka. Kanaan amma turtee oltee bultee sirraan onna godhaa. Guyyaan amma yeroo tokko taatii warri isa faa kun ana kana jaalatu jedheen siima na fedhu jedheen siima isaan kun gurguddoon ijoolleedha gaafa sana baay'een ajajamaa fi effectively nin dalagaa fi akkasitti tura kana keessa guyyaa tokko anaa roondii ba'ee bakka roondii kana qindeessaa jiru mana kiyyaa dhufu jechuudha. Maal akka isaan shakkan takkaan anaaf hin galu. Mana kiyyaa dhufaniitu haadha manaa kiyyaa Tamasgayyee Taallee jedhanii gaafatu. Isheen kun Oromoo Wallooti. Tamasgeen mana keessa barbaaddu ወጣ ብለህ እንጂ ተመስገን አልጋስ ይደበቃል ብለህ ነው። ተመስገን አሞ አና ማልኩ በርባደን ረብ ስቲ አሶች ነጅልተ ረብ ሰንፊት ሲነፍስን ፍጣ ጀቲ አኒ አከጀቴ ሰንጉሎልቴ አኒ ከነቁ ማንቀ ቦባር ነጀለ መጋላ ኬሳ ጀቲ መጋላ ከነ ኬሳ መነቶ ኩቱ ጀራ መነ ኦልካቴ ነምኑማን ኢንሳን ጀሮቴ ጀለት ቢራ ቡራ ወልሙ አካ መናፈሻቲ ኢሰሰን እግባን ዳበዳ ደረችራ ገረክየት ወልዴሙ የጉሳና ሳኒ ደጋገን ቀበተና ፋንሳኒ ከቤቱ ቆጣ ነው ዛሬ ጉዲ ፈላ ነበር ማል ጅቻ ደም ጉዲም ጉረክ የከሰ ቡቴቹ አነ ከነቡ ነመከመከሚን ቀባ ጨለጮለ ከም ጆሌት ይር መጋላክ የከሰ ከኒን ቀባ ሮንዲ ቀባ መታክ ያፍ ጉሳና ኢጆለ ገቡየ ጀርከና ሂዱፍ ደምና አንጀለንጅ kan yaada mana kee anjira nimbe ku jechuun kana quban dhage hidhuuf hin deema
arran wajjiniisan haadha keessanii sodaatan taanaan siniin ajjeesanii amma nufani qawwi shaak godhee quum hin jedheen jechuudha. Hindaatti hin kasaakas. Akka harka kee ol qabi. Qawwee kee lafa kaa'i. Qabu uffitee ijoolleen kiyya. Fuutee qajeeljite. Poolis dhaabaa jira. Poolis dhaabaa. Kazaaree jimbiroo. Isireenyaa naachoo. Hidhi. Isa afaan nama sadi. Warra namni akka samii gubbaa asulaatu. Kan duraan kabaju san. Fidatanii miire. Hidhaatti hin galche. Hidhaatti galchee ganama namichi ani kabaju tokko sheeka baay'een kabaja nama kabajaa qabu kootu jala kana baasi kanaan jedhe akkan ta'e namichi sana kabaleen beeku nin kabale booda dhiifama gaafadhe sheeka guddaa biyyi beeku kabalee akkamiin ta'a waan bilbilattuun hin qabdu. Jedhu bilbileen jedhu. Sheekan deema gaggiraa waan deema isa fa'aa andanyaa xaafiitti himachuudhaaf deema. Nin figaa ogummaa fiiguu kana kophaa kiyyaan deema namni nan dhaga'u miire. Woboy aboona cinqitan jedhana maaluma taatayyee gaara keessa deema lallabaa. Aboona cinqitan ka jedhana maaluma taatan jechaa deemee dhaqee himadhe jechuudha andanyaa saafitti. Amman telegiraamii godhaa jeen poolisitti. Maa telegiraamii naan godhin poolisii biraa. Akka isaan hin baane. Halkan maaltu isaan baase? Ani itti gaafatamummaan qabaan jedhaan kan. Maxxumattuu jiraan jedhaan kan. Magaalaan as geessee jirti as jira diinniin jedhaan kan. Yoo diinni kun qabamee isaan diinni kutan anatti itti gaafatamaan jedhaan kan. Maaf halkanatti deddeemu. Yogguun galwaati manaa kiyyamaa isheen na himtan malee na bobeessee jechuudha. Bagan godhee jedhe waan hin godhetti gaabbeen beeku. Takkaa rabbiin kiyya hin gaabbisiin waan hin godhe laarraa. Hidhaan poolisii maal isheen isa fa'a. Dachiidhaaf samii sodaatu. Hidhee achirraa makiinaa naa godhanii warra isa fa'aa gurguddoo isaanii walii wajjin dhufne jechuudha. Gabbaasani qaxaa fi leebaa jedhan jechuudha. Mina aina soosna. Sansakkaan saappaan si barsiise kana halkan teessanii maaf hin eeggattan. Mana isaa dhaqxanii maal gochuu barbaaddan? Inni bobbaabee haadha mana isaa irraa maal barbaadda? Adaba keessatti argattu ati dalagaa keetti fufi itti jabaadhu situ nu eegee jira situ eegee ganda kana doogun situ eegee eessa situ eegee eessa situ eegaa jira bar of kennee osoo diina si bookkisu kan bordiin isa qaluuf deemu anna qala diinni quba qabaadha jedha jechuudha achi booda ani kanarraas fayyee nin taa'ee amma dooguu dhaamuudhaaf gara baasii takka akkam ta'a. Mediyaate dubbii jechuun fitadde waan hunda godhe fitadde. Guyyaa dooguu dhaabtu ta'a. Ani haadha manaa kiyyaan waa qophii tokkoon qaba. Intala daadhii naanaqe. Lukkuu qale. Guyyaa akkasitti daadhiin ba'uu qaba. Guyyaa akkasitti. Amma galgala kan taati. Dhufte ijoolleen waraqaan facee magaalaa kana keessa guyyaa magaalaati. Namni lubbuun asitti dhufte barsiiftonni eetin gabaalleen tamasgeen mattuu tabaalee koo cinqi asinne silliqimsuure anis ka duukaa isaa tokko bada. Anaaf obboleessi jira lagaaraa kana keessa. Kana qabuu tokkittiin qaba. Akkam ta'uu deemtu. Namichani si dura si hime sanatu jira. Zikkee Bagaashaaw jedhama. Kat basaasa sana wajjin gara baatii shanii meeqa battala qotanne aniif inni gaafa abbaa'oof yookaan immoo sargoon dhuftu ka keessa dhaabbannee dhoofu masalaala godhanne sullama bakka dhaabbannee boombii darbin boombiin kintaalaan bira zikkee bira jira kintaalaan. Halkan harki kiyya dhubachaa'ee luqqa'ee dhufa. Bola kotaan bula. Maal taati manaa keenyaa jedhu boroo isa duuba jimaatu jira. Jimaa kana keessa qotan namichi. Harki maal ta'e bakka isheen mana barumsaa wajjin walanii barataati manaa kiyya. Barachumaa waa qoqqotaa jira jedheetiin dirqii kana godhee digadha. Guyyaa amma gaa waa hunda kaayyanne taabotas baasee kaayyate waa hunda kaayyate. Guyyaa sun geessu aniin kee guyyaadhaan xajji kiyya banadha.
Barsiisonni dhufti irraa deema. Anis du'aaf hin qophaa'e. Atis du'aaf qophaa'e. Yoo barbaadde kunoo karaa fide deemi. Ani liqamambarummaan kiyya yoo warri jarri irra seene nin du'a liqamambarummaan kiyya hin jirtu. Yoo seenuu baatan immoo boodoo lagarra. Mattumattuun har'a kamaayii ta'an beeku ani mattumattu ergan doogu dhufe mattumattu man dhagaa guyyaa maxxaaniin takkaan agarreeniin kun har'a kamaayii yoo ta'e immoo rabbi na godhan ta'anis du'aaf hin qophaa'a natti isinii. Yoo feete tokko tuttajji dhigina wajjin daadhii. Yoo feete narraa bahi goswaa san danda'u. Hin ta'a jechuudha. Inni gaariitti. Amma galgala ta'e ziqqeen kottu dhagnee boolla keessa teenya naan hin jedhu. Osoo kottu boolla keessa teenya naan jedhes boolla keessummaan taa'e arra duukee bantachuuf hin deemu. Kamaayyii timir boolla san seenu qotee fi asin ga'e boolla isaa seenuuf hin deemu. Ani hudduu bantachuuf hin deema ziqqeedhaan kilaasii biraa qabaa bara. Maaltu dhufu? Amma akkasitti innis hin dhufne taabota dhaqee ilaaleen guyyaa achi gamasitti teessi taabonni waan isin teessuun hin beeku hidhaa tokko jira gama kana achirraa fagaadheetiin warri gabanuun fedhu taabota gamana bahee kana taabonni ziqqee kana okee ani gamana kun achi seena ana isin dhaabbata asinis sitti kenna achiin goona warri kinni jira jedhe jechuudha. Ziqqeen asin dhufne ollaa kiyya intala jaartii obboleettii isaatii baafatee ollaa kiyya maxxansaa ana nadhii isinin dhagaa. Saayinee wucii gunni jedhu. Natti dhufa jedhanii kennetti hin dhufu. Amma gaafa sana mucayyoo tokkotu obboleessasiif anatu hiriyyaadha. Giraawaa sanirraa dhuftee magaalaa kanarraa waa gurgurachaa ooltee galti mana kiyya dhuftee mana kiyya bulti. Mana kiyya jirti. Ani lafuman ta'a. Kophee hin baafan. Waan goone maali kophee hin baafattu? Ani daadhii sun kophee hin baafatan obboleetti. Tajjin hin baafanne kophee. Atu fete farbi fete dis amma sani cicisan ati tayi dali duka sa'ane ka ya rabbi akkam na goota onnen kun dhabattu akkasati sagalte kudante kudatak yeroon jalqabamu akkanatti himamee ni mal. Beellama qabdan isaanis ati karoora sa'aatii beektu. Eeyyee kilaas kiyyaas mana jiru. Ta'a gara sa'aa halkan keessa gara sa'aa afurii booda ani xajjiin dhumne luluqqadheetiin ta'a. Hirkisee dhawwee kiyyaa. Amma sa'a 11 poolis xaabaan ana bira jira. Achumarraa ganama sa'a 11tti dirgim taate jechuudha. Lafaan ol ka'ee deebi'ee gattaa'e lafaan ol ka'ee deebi'ee gattaa'e jaartiin kiyya achi kaate lubbuu qabee akkana godhataatti beekti jaartiin kiyya ajjeesuu deebi'ee qaban baraa miire akkamitti godha itti kaate. Jaartiin tee quban qabdu amma hojjetu hojjettu kana. Nas isiif duuda dhufanii bira bulu sheeka ta'anii dhufanii bira bulu jimaa biraa qaamawu du'aayii godhuufi waa meeqa jedhuuni hammata dhuftu asitti mana jaarta moofiin fe'isatti jaarta. Kun agarte kan mana si ma yaruun argeega si kan godhuun argeega amin jechaa bulti kan godhu immoo nama birooti. Amma ani lutaalee ogguun jedhu lubbuu akkas ta'a shakaraata lubbuuti jettee rakkatti ni teessa munteessu osoon jedhu gaa rasaasiin kun ogguu wal seenu akkuma bishaanii waa jedha malee. Gamasii gamanaan hin beekamu kaasni wal seene jechuudha. Xiqqoo tureeti qabi woboo harkaan qabi hin dhufte jechuudha. Harkaan qabi dhufnaan ani fayye. Ijoolleen kiyya akkasiin. Sagalee warra keetii dhageette. Irra oolu isaanii dhagaa. Irra oolti. Irra oolu qabi jedhe. Taate dubbiin nin taa'e jechuudha. Yogguun taa'ee qawwee itti naqee baaseetiin of wallaalee deebisee gadi qabee ittiin taa'ee amma baasan magaalaa keessaa gawgawiin xiqqaatte maal jedha namichi manni liqaban baraa'eessa mee manni liqaban bartichaa jedhuun dhagaa kunooti jedhee kan jala deemu dhufanii gaa waliin seenan.
Hadato ayiyo, abako abiyo, kuleya nambayo, sitan himaya wakayo. Hadato ayiyo, abako abiyo, kuleya nambayo, sitan himaya wakayo. Ya jubiya warma. Hajitana morma Akalinop se turai Wakayo mudafra